ijoollee akkam jirtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam isin nagaa keessanii an jira nagaa kooti galata waaqayyoo adaraa keessan adaraadhaan isin qabe adaraa guddaadhaan isin qabe jechuudha inna dhugaa rabbii borullee isin wanna akkanaa kun isin mudatini dhugaa rabbii adaraa Yesuus Kiristoos warri Yesuusitti amantan adaraa Yesuus Kiristoos war amantii kamittuu haa ta'u inni musliimattis amantu isa rabbiitti amantu sanis si qabe isa ortodoksiittis Gabriel Mikaa'el waan itti amantu hundumaanuu si qabe sheer godhiitoo dhimma ilaallatu biraan nuugaa nyaa intallee asirratti argitan tuni dhalattuu Arsii Asallaati iddoon ishiin itti dhalatte immoo Shaarbe jedhama inna biyya ormaa kana keessa dhuftee waan ishiin taate nuuf hin galle ma waan qabatamaan dhageenye maatiin ishee achi baay'ee maraachaa jiru inna dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisu adara sheer godhaatoo mubaarak musammaa biraan nu gaadha akka reef ishii nagaan nu galu nuti waliif kan dhaabbannu numa malee namni nuuf dhaabbatu tokko hin jiru inna ishiinis akkuma keenya biyya ombaa kana dhuftee jijjiiramtee galuuf dhufte garuu waan ishiin taatee duute hin ammaaf addanuun baane garuu akka nu dhageenyetti adagaa makiinati madaamni ishiinillee lubbuudhaan dhabamanii jiru nuun jedhani innaa sheer godhaatu adara ganni biraan nuugaa ganni oroo biraan mubaarak musammaa biraan nuugaa adaraa isinitti haa ta'u na biran darbina dhugaa rabbii waan akkanaa dubbadhee hin beeku garuu bakka intalli kun immoo keenya waan taateef adaraa rabbii keenya immoo keechani waan ta'eef adaraa rabbii adaraa Yesuus Kiristoos isatti amantaniin isin qabe adaraa isinitti haa ta'u adaraa guddaa isinitti haa ta'u na biran darbina warroonni yaada haasofti jettanii na bira dabarfattan Yesuus Kiristoos immoo kana akkatti baate malee akkatti galtu hin beektu waan ta'eef na biran darbin adaraa waaqayyoo sheer godhatu waliin ga'a dhugaa rabbii waliin tuffatina yookaan immoo godinaan aanaadhaan waliin qoodinaan biyyaa waliin qoodinaan Oromoon tokko waan ta'eef Oromoo ta'uun keechaniyyuu gahaadha waan ta'eef sheer godhatu waliin nu gaatu reef ishii akka nagaan biyya ishiitti galee maatiin ishii abdii kutee akka awwaallatu daa'imni ishiitis boo'ee awwaallatu na adaraa waaqayyoo adaraa Yesuus Kiristoos isin qabne warri biyyaatis sagalee nu taa'atu warri as keessa jirtan biyya kamiyyuu jiraadha intalli kuni Asteer isheetu jedhamti na iddoon dhaloota ishii Shaarbe jedhama adaraa keessan akkatti baane malee akkatti gallu hin beeku adaraa isinitti kenne na biran darbina yoo kan na bira dabartu ta'e adagaan kun akka ishiirra ga'e sirra haa ga'uun jedha dhugaa rabbi akka ishiirra ga'e kana sirra haa ga'uun jedha borus waan si qaqqabu hin beektu waan nurra ga'u hin beeknu har'a jiraanneef beekna malee bor waan nurra ga'u hin beeknu adaraa Yesuus Kiristoos nu waaqatti amantuun isin qabe adaraa isinitti haa ta'u adaraa reefuma ishii bichaa maatiin awwaallatee abdii haa kuttu haati ishiitis abbaan ishiitis obboleewwan ishiitis reefa ofii gaafa awwaallatanii awwaala ishii san argan abdii kutan eenyumas taanaan nuundi keenyas taanaan akkatti baane malee akkatti gallu hin beekne waaqan isin qabe iddoon ishiin immoo itti bira hojjechaa turte Riyaad jedhama magaalaa Riyaad jedhama innaa adda baafanneet isinitti deebina sheer godhaatoo mubaarak tasammaa biraan ganni oroo biraan nuugaa adaraa rabbii isinitti haa ta'u akkatti baanuu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hundumaayyuu bakka jirtanitti waaqayyo isinitti haa ta'u kan nagaan isin baase nagaan isin haa galchu egaa ka obboleewwan koo obboleettiin keenya viidiyoo irratti agartan sagalee ishee dhageessanii jirtanii akkuma anaa akkuma si'iin daldalagadhettee biyya Saawud Arabiyaa dhuftee erga dhuftee immoo adagaan ishee mudate adagaa ishee mudate sanii mucayyoon kun boqotteerti jedhanii himteerti obboleettiin keenya egaa ka obboleewwan koo lammiif birmata kan jedhani yeroo kana jechuudha erga namni tokko waa ta'e kaayaa'u ka silaa bunumatu waliif mirmata malee namni mirmatu mootummaa nu mirmatu hin qabnu kanaaf obboleewwan koo baay'ee nama gaddisiisaa hedduuta kana gaddisiise maaliif hin nyaannaa tanatu biyya ormaa keessatti har'a ijoollee keenya walii gadi rarraasee nyaachaa jira biyya ormaa keessatti egaa kan mucayyaan kun kan boqatte jedhanii
magaalaa Riyaad keessatti balaa konkolaataatiin jedhanii himanii jiranii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya araara jaalala Kiristoosiif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan isin jecha hordoftoota koo warroon immoo chaanala kiyya faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqabaa agartanitti biyyi ormaa dukkana biyyi ormaa callima takkaa jiraachuu takkaa duudha wanti biyyi ormaa dhufnuuf jechuudha. Egaa obboleettiin keenya suuraa ishee asirratti argitanii obboleettii keenya sagalee taateef kana mucaan kun dhalattuu godina Arsii Asallaati. Bakka ishee dhaloota isheetti simteerti. Maqaa isheetti simteerti obboleettiin keenya. Mucayyoon kun akkuma nama kamiiyyuu nan dalagadhaa ofan jijjiiraa maatii koon jijjiiraa jettee biyya Saudi Arabiyaa dhuftee Saudi Arabiyaa keessaa Riyaad jechuudha. Mucayyoon kun immoo boqatteerti dhagaamee jira. Mucayyoon kun balaan isheetti boqatte balaa konkolaataati jedhanii akkasuma madaam ishee wajjin boqattee jedhanii jettee obboleettiin keenya foormashinii himteerti jechuudha. Egaa kamaarri obboleewwan koo nuti oliif kafana nuti oliif dhiiga waan ta'eef hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana sheerii godhaati namoota gargaaranii mucayyoo kana maatiin ishee rarra'anii eeggachaa jiru reeffa ishee akka biyyatti galee biyya abbaa ishee qammastuu jechaa jiran. Egaa hundumti keessaniyyuu sheerii godhaati nama dhimmi ilaallatu biraan gahaa akkasuma immoo Mubaarak Musammaa biraan nu gahaa jechaa jira maatiinis jettee obboleettiin keenya nu ibsiteerti. Nuti hundi keenya akkatti baanu beenu ijoollee boru nuti warra garra ga'uun beenu bar viidiyoo takkanaa kana namarratti hojjedhaati hundumti keessanuu miidiyaa qabdee irratti gagalakkisaa maaliif namni tokko lama gargaaree mucayyoo kana gara biyyaa galchuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf yaa jireenya biyya ormaa dukkanaa bar nyaannan nama nyaatti. Har'a mucayyoon kunis akkuma naata akkuma siiniin dalagadha ittee biyyaa baatee biyya ormaa keessatti akkana taate. Egaa ka obboloota koo adaraa keessa viidiyoo kana sheerii godhee nama dhimmi ilaalu biraan gahaa waaqayyoon lubbuu ishee amaaru maatii fi firoota isheetiif jajjabinaa kennu baay'ee nama gaddisiisa obboloota koo. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbi. Hagana jechuun jennee himuu hin dandeenyu waan biyya ormaa ijoollee keenya godhe jechuudha. Waaqayyo nagaan kan sin baase nagaa sin galchu hunduma caalayyuu hordoftoota kiyya nagaan nama galchuun waa hunduma caala dhugaa fayyaa qabaachuunis nagaa qabaachuunis nagaan baatee nagaan galuun waa hunda caala jechuudha. Waaqayyo isin faana haa ta'u waaqayyo isin duukaa ta'u bakka isin jirtanitti isiniin jedha hordoftoota kiyya adaraa keessanii viidiyoo kana sheerii godhaati namoota mucayyoo kanas gargaaruu danda'anii akka gara biyyaa galchuudhamee jira reefishii jechuudha. Kanaaf waaqayyo lubbuu ishee amaaru maatii fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu isiniin jedha. Hedduu nama gaddisiisa. Ajaa jireenya biyya ormaa dukkanaa bara.